Hordoftoonni Sinaaftii baga nagaan dhuftanii har'a viidiyoo baay'ee gaarii ta'ee ni jaallattan jedhee yaadu isiniif qabadhee dhufeera. Akkuma itti aanutti isinitti agarsiisa, hordofaa. Akkuma ilaalaa jirtanii dinnichaadha kan har'a isiniif qabadhee dhufe. Dinnicha bishaataadha jechuudha. Kuni abidduma irratti bilcheessitu akkuma beekamu. Akkuma ani itti qopheessu kana yoo hordoftanii baay'ee fayyadamaa ta'uu dandeessu. Akkasitiin dinnicha erga bisheessitanii ni qopheeffattu. Sana booda koorni filoorii fi aannan paawudarii qopheeffattu jechuudha. Akkuma ilaalaa jirtanii viidiyoo irratti. Ergasii booda kuni maaskii isaadha jechuudha. Maaskii dinnichaati kuni. Koorni filoorii maankiyaa sukkaaraa tokkoo fi aannan paawudarii maankiyaa 2 fayyadamuu dandeessu. Maankiyaa sukkaaraa yookiin tokkos. Sana booda aannan normaalii immoo akkuma ilaaltan kana ammuma isiniif maaskiin kun isiniif laafuu danda'utti akkuma dibachuuf isinii mijatutti aannan kana itti daddabalaa deemtu jechuudha. Akka kanatti baay'istanii waliin maktu jechuudha. Dinnicha kanaa fi aannan normaalii, aannan paawudarii fi koorni filoorii. Namoonni koorni filoorii hin feene boqqolloo daakuu boqqolloo suuqaa suupermaarketii bitamu jechuudha. Raayis filoorii fayyadamuu dandeessu. Isin jedha kun akka kanatti qophaa'eera. Maaskiidha kuni. Fuula keenyaaf baay'ee tokko gaariidha. Keessumaa warri ooyilii iskiinii qabdan zayitii fuula keenya irratti uumamumaan jiru nurraa qannasuu fi humna olaanaa qaba. Achumatti dabalee fuula keenya baay'ee tokko akka nuuf bareedee turuuf jechuudha ni fayyada. Maaskii kana ganamaaf galgala fayyadamtu. Kan guyyaa 3 godhattanii yoo firiijii keessanii guyyaa 3 booda immoo kan biraa hojjetattu jechuudha. Baay'ee tokko gaariidha. Jijjiiramsa arguudhaaf ganamaaf galgala fayyadamtu. Guyyaa 3 hojjetattanii firiijii keessa kaa'achuu dandeessu. Isin akkuma fedhii keessanidha jechuudha. Fuula keenyaaf waan baay'ee gaarii ta'edha. Wantoota garaagaraa irratti babba'anii formaata ni ta'a. Wantoota yeroo dargaggummaa keessa namatti shiffi jedhani sanaaf baay'ee gaariidha jechuudha. Amma immoo kan isiniif qopheessu dinnichumarraa kireemiidha jechuudha. Kireemii kana sa'aatii barbaadan fayyadamuu dandeessu. Sa'aatii mana turtan jechuudha. Daqiiqaa murtaa'eef ofirra tursiistanii yoo manaa bahuu barbaadanis yoo baatanii rakkoon qabu. Yookiin immoo galgala gaafa raftanis yoo dibattanii raftan yeroo hundumaa jijjiirama isaa fuula keessan irratti arguu dandeessu jechuudha. Akkuma ilaalaa jirtanii meeshaa kana qopheeffattanii meeshaa kanatti akkuma itti qopheessu kana hordoftu jechuudha. Tartiiba isaa yoo hordoftan salphaamatti mana keessanitti fuula keessan qulqullina isaa eeggachuu dandeessu jechuudha. Gogaa fuula keessanii kuni gogaa fuula keenyaa qofaaf osoo hin ta'in qaama keenya waliigalaa fi baay'ee tokko faayidaa qaba jechuudha. Baay'ee waan gaarii ta'edha. Kuni kireemiin isinitti agarsiisu kuni fuula akkuma beekamu fuulota gosa garaagaraa jira. Fuula dry skin, oil skin fi fuulli normaaliin jira. Kan immoo yeroo hunda buqqaacal jedhee bugurii faan nama irratti babba'u fa'aa ni jira. Sanaaf baay'ee ni ta'a jechuudha. Fuulli keenya akka walitti hin sissiqne jechuudha. Akka walitti shabashabamne isa jedhamu sana akka nu jalaan taaneef baay'ee tokko gahee qaba jechuudha. Humna olaanaa qaba. Sana nu baraaruu fi sanarraa nu oolchuuf baay'ee gaariidha jechuudha. Haaluma ilaalaa jirtan kanaan kan isin qopheeffattanii manuma keessanitti waanuma kiichinii keessanitti argamurraa
fuula keessan haala salphaan qulqulleeffachuu dandeessu. Akkuma beekamu fuulli keenya gaafa waan irratti babba'u yookiin gaafa fuulli keenya rakkoo godhatu hundi keenya iyyuu akka nun gammachiisne beekamaadha. Kunitu kanaan jiru immoo mana keenyatti qopheeffachuu ni dandeenya jechuudha. Dinnicha kana erga akkas gootanii booda aga bishaan isaa irratti calalu ni tursiistan sa'a tokkoofis ta'u walakkaa isaatiifis ta'u bishaan isaatii fi kan jalatti hafu akka adda ba'uuf jechuudha. Akkuma duraa isiniin jedhe akkuma viidiyoo irratti ilaaltanii fayyadamtu haala qopheessaa isaatii haalatti qopheeffattan jechuudha. Kana akkasitti bishaan isaatii wajjin erga adda baastanii booda kan isin barbaachisu isa jalatti hafu kana qofaadha jechuudha. Isuma ilaaltan kana kireemii dinnichaa hojjechuuf deemna gatii ta'eef. Kuni fuula gosa garaagaraatii fi fuula ni ta'a jechuudha. Gogaa iskiinii ooyilii ta'eefis diraa iskiinii warri qabdan immoo zayitii isin biratti argamu zayitii fuula koof ni ta'attanii yaaddan walli fuulli keessan diraayii ta'e jechuudha kan hin jechaa jiru. Baay'ee kan diraayii ta'e fuulli keessan zayitii fuula kootiif ni ta'a jettanii yaaddanii yooma gimmitiidhaan xiqqeessanii itti dabalattanii rakkoo hin qabu. Warri fuulli keessanii yeroo baay'ee waa isin irratti shiffisin jedhu yookiin immoo buguriiwwan garaagaraa warri qabdan immoo loomii cimmaqiisaa mankiyaa gimaash mankiyaa sukkaaraa gimaash yoo fayyadamtanii erga inni akka kireemii ta'ee qabbanaa'e booddee kan isin loomii kanas fayyadamuu dandeessanii. Yookiin immoo namoonni fuulli keessan diraayii ta'e zayitii fayyadamuu kan isin dandeessan. Yeroo ho'aa jirus garuu fayyadamuu dandeessu, rakkoo hin qabu. Manni dinnichi kuni furni furrata yeroo baay'ee. Kanaaf aannan itti daddabaltan akka inni kireemii noormaalii nuu ta'uuf dibachuuf akka inni dandeessisutti jechuudha. Yoo baay'ee furdate dibachuuf nu rakkisa waan ta'eef aannanii fi dinnicha asirratti kan fayyadamtan aannan noormaalii jechuudha. Aannan noormaalii dinnicha kana yoo fayyadamtanii abiddarra erga gootanii booda akkasitti gosa kireemii ta'a jechuudha. Abidda baay'ee qannastanii abiddarra keessanii sirriitti sochoostan sana booda akkasitti kanas ni fakkaata jechuudha dhumarratti. Akkuma ilaaltan kana kireemii baay'ee gaarii ta'edha. Yoo barbaadan maaskii ammaa boodaan fayyadamuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo qofaattis fayyadamuu dandeessu. Rakkoo hin qabu jechuudha. Ani amma kireemii ammaa fayyadamuuf hin jedha. Akka isiniif hubatamuu fi dibadhee isinittin agarsiisa jechuudha. Kun fuula keessan ni qulqulleessitu kireemiiwwan garaagaraa irraa. Bilisa ta'uu qaba fuulli keessan gaafa kireemii kana fayyadamuuf deemtanii. Kunoo akkuma kireemii gabaarraa fayyadamtanitti xiqqoomasee fayyadamtan noormaalii jechuudha. Kana garuu fuula keessanitti xiqqoo masaajii gochuu qabdan. Fuulli keessan akka ofiitti dhugutti jechuudha. Akkuma ilaalaa jirtan kana suutattanii fuula keessanitti masaajii gootanii jechuudha. Fuula keessan bakka hundaa yoo isinii danda'ame yeroo dibattan morma keessan kana fa'aa qaamota garaagaraa keessanitti yoo dibattanii masaajii gootan baay'ee tokkaniin isinitti caalaa gara gaariidha fayyadamaa ta'uu dandeessu jechuudha. Waanuma kichinii keessanitti argamudha fayyadamaa isiniin jechuun barbaada sumaanii. Kireemii tokkollee isiniin barbaachisu gaafa manaa ba'uuf jettanii yoo piroograamii illee qabaattan kireemii kana dibattanii daqiiqaa murtaa'ee fi ofitti masaajii gootanii san booda fuula keessan nima dhiqattanii
dhiqattanii bahuu dandeessu. Rakkoo tokko illee hin qabu. Baay'ee tokko fuula keessan bakka akkuma kireemii dibattanitti yoo lakkooftanillee nama hin kijibsiisu jechuudha. Baay'ee waan naannatti toleef kana fakkaata maaskii fi kireemichi. Waan hordoftaniif galatooma. Viidiyoo biroon hanga walitti deebinu. Bye bye.